الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدّنا إن شاء الله كما بكم guyyaa har'aa kana keessatti inshaallah barnoota waa'ee masjidni dalagaa maal dalagaatiin ture jedhu inshaallah wajjin laalla. Akkuma beekamu masjidni iddoo khayriiti, iddoo ibaadaati, iddoo itti muslimna wal argu, iddoo namoonni gaggaariin keessa oolu, oolmaa nama gaggaariiti, iddoo maleekonni rabbii oolanii, iddoo ambiyoonni rabbii keessatti argamanii, iddoo yookaanis oolmaya mu'mintootaati, oolmaya xiqqaa fi guddaa muslimaati masjidni waan ta'eef inshaallah masjida jechuun maali gabaabsinee darajaan masjidni qabu maali, isa jaaruun bu'aa maal qabaa, jaarmaya mul'ataa kana keessa masjida hojiidhaan jaaruun darajaa maal qaba waan jedhu inshaallah barnoota asirraa eegallaa jechuudha. Masjidni akkuma maqaan isaa masjida jedhamee beekametti waa hedduudha qaba. Rabbiin wal nama barsiisa, nama wal barsiisa, addunyaa akka itti dalagatan nama barsiisa, aakhiraas akka qophaawaniif masjidni nama barsiisa. Waan kana ta'eef darajaa masjidaa beekanii gara masjidaa deebi'uun barnoota masjida irraa argamutti as deebi'anii baratuun namayyuu barbaachisaa waan ta'eef waan kana inshaallah anilleen isinilleen beekuu qabnaa waan jiruutu yaada bareedaadha waan kanan qaba. Kanaaf inshaallah akkuma beekamu masjidni ma'awaa afidatul mu'miniin, iddoo qalbiin muslimaa itti rarraatu, hamileen muslimaa irraa cimaatti hin deemtu waan ta'eef yogguuniif akka barnootaatti eegallu masjida jechuun maali yoo jenne iddoo takka tashanan salaataa keessa salaatuudhaaf qopheeffamtee muslimtoonni deemanii isii keessatti rabbi isaanii gabbaran kanaan masjidaa jedhani. Gama biraatiin masjida jechuun ammaas akka hiika lammataatti masjida jechuurraa fatatti deebifnee masjada yoonif jenne iddoo addaa fi funyaaniin itti sujuudan santu masjida jedhama warra afaanii biratti jechuudha. Jechi masjida ji'u kun osootuma deemuu babal'achaa ida'amaa wal keessaa babahaatiin dhufee yogguu gara bal'inaatti achi hiiqu masjidni maal taheeti ilaalame mana muslimtoonni keessa walitti qabamuudhaaf muslimtoota qophaawee achi keessatti ibaadaa roga hundaan godhuudhaaf, roga hundaan rabbi gabbaruudhaaf iddoo muslimtootaaf qophaaween masjidaa jedhan. Imaamu Zarkashi rahimahullahu akki jedhu walammaa kaana sujuudu, sujuudni addaa fi funyaanin lafa sujuudni kun yogguma tahe hujii salaataa keessaa irra caaltuu hujiidha, irra caaltuu iddoodha, irra caaltuu dalagaadha, gabricha rabbi dhiheessu, gabritti rabbi dhiheessu waan tahee jiruuf maqaan masjidaa kun sanirraa ka'ee moggaafamee jedhama. Ilma namaa rabbiin qaalii godheeti uume, waa hundarra caalchiseeti uume. Ilmi namaa qaaliin kun waan qaalii rabbii isaaniitiif iddoo qaaliidhatti addasaa akka gadi qabu, addasaatiin akka sujuudu rabbiin irraa barbaadeeti sujuuda kana rabbiin ilma namaati karaa godhee jedha akkuma waliigalaa salaata jechuun. Summa innal urfa akka aadaa hawaasummaadhaatti wanni kun yogguuniif deemaatiin hin dhufu maqaa maal ida'ate almakaanul muhayya'u lissalawaati khams, iddoo akkuma waliigalaa masjida tahuu, iddoo salaanni siggahe itti salaatuu teessu tahuu, iddoo shanan salaataatiif qophaaween masjida jedhanii jee ilaa hamma darajaa dirreen iidaallee yogguu masjida bira dabranii dirree iidaa dhaqan
iddoo wali qabama muslimtootaaf sunillee maqaa isaa akka walii galaatti masjida je'ameeti beekamaaya. akka shari'aa islaamaatti ija shari'aa islaamaati yoonii filaalle ija islaaminaadhaatiin masjida jechuun maali jennaan المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام إدوتا كتنابتان مسلمتون خيسر ربي قبروف ديني دنيا بروداف آخرا جارتو داف قبي فمتي هجيد أبتا خيسر جيسان أكت الدنيا رجراتا أكت هواسا والإنجراتا ربي ولين أكت جراتا آخرا أكت تجارتو دندين إدو مسجدا جاني جاندوبا قناف قباب سنة كل مسجد من الأرض دتشير إدون ربي في السجودا هند أكم ولي قلاتي مسجد جامعايا نبين كن صلى الله عليه وسلم وان أنبيوت دري ربي نكنن أنا فواشن كنيجي سننسن كيساتك نبي يقود بتو وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ummanni dur bakka salaanni itti gahetti salaatuun dandeen iddoo dhaabbataa itti salaatuuf qopheeffatan sanii yoo ta'e malee takka waan akka daasaa takka tolfatanii yoo achi keessa salaatan malee bakka salaanni itti gahetti salaatuun dandeen anbiyoonni dabre ummanni isaanii hundi akkuma walii galaatti. Nabiin keenya immoo laafina islaaminaarraa rahmata nabi Muhammad qaburraa sallallahu alayhi wa sallam dachiin masjida naaf godhamtee bakkuma salaanne siggahetti akka salaattu jechuudha. Gama biraati yoo bishaan dhabame dachuma tanarraa tayammuma akka godhattee nagayaan salaata kan kee salaattu rahmata nabi Muhammad qabuu fi laafinti amantii islaamaa jedhaniini masjidni dachiin masjidas naaf taasifamte bakkuma salaanni gahee salaatta waan itti xahaaranis naaf taasifamtee jee nabiin sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf eega laafintiin tun godhamte uzrii silaa namni yogguu salaanni isa gahe akka rakkootti akka mikinyaataatti waa uumatee sababeeffatee salaata itti dabarsu laafintiin islaaminaadhaa nama dhoorgitee akkana jee nabiin alayhi salaatu wassalaam gurbuma fedhe haa ta'u intaluma feete haa taatu ummata khiyyarraa yoo yeroon salaataa isa gahe salaanni isa gaheetiniin je'em haa salaatu bakkuma yeroon salaataa isa geessetti bakkuma salaanni isa gahetti ja'a nabiin sallallahu alayhi wa sallam. Hadiisni hadiisa fayyaa qabu duuba. Wanni waan kanarraa hubannu maali jennaan min khasaa'isi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waan ambiyootarraa nabii keenya adda godhu hidhee masjida bakkuma isa gahe salaatuudha waan xahaararraa ammaas nabii keenya ummata ambiyootarraa nabii keenya adda godhu bakka bishaan dhabibbiyyeen xahaaratu ummata Muhammadis ummata dabrirraa waan adda godhu tahee ilaalamaaya. Ambiyoonni innamaa ubiihat lahumus salaatu salaanni isaanii kan hayyamameef ummata isaaniitiifis kan hayyamamu salaanni iddoo itti salaatuun beekame mataskaana yookaanis kaniisaa waan jedhan sanii waan beekame sanii ala bakka bira salaatuun hin jiru. Laafinti diin islaamaarraa rahmata nabi Muhammad qaburraa sallallahu alayhi wa sallam rahmataaf rabbiin isa erguurraa kan ka'e ummanni Muhammad bakkuma salaanni isa gahetti salaatuu bishaan dhabu biyyama bakka san jirtuun salaatuun laafinti islaaminaadhaati. Masjidni maqaa kana dabalataa dhufe. حديث برا قيستي أبي ذر في نبي صلى الله عليه وسلم دام سلامي أكنج إندوبا يا أبا ذري بكما فاتت سلامي ونفسك جيسي فصلي إدو مسن الصلاة فهو مسجد إدون سلام اتسك جيسون مسجدا بوتا براتين جيفدام مسجدان جيفدجتي سببا برباديني yeroo masjid geessatti salaata kankee bakkuma masjid gehetti salaata kankee salaatii jeen. Imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala akkijuum jawaazu salaati fi jamiici mawaadic iddoo hundatti salaatuun ummata Muhammadiif hayyamamaadhaaya. Iddoolee
shari'aan keessa salaatuu dhoorgite yoo niftaate malee fakkeenya akka qabdi salaatuun qabri irratti salaatuun hin ta'u sanbira dabree iddoo najisaatti salaatuun hin ta'u sanbira dabree biha irratti bahaniitiin inni salaanna jedhanii salaatuun hin ta'u gama biraatiin qeyra dhaqanii inni salaanna jedhanii qeyra sanirra salaatuun hin ta'u kalaa walakkaa namni deemu konkolaataan deemu kanamaatii fi qabiila afuriitis taanaan kalaa walakkaa kanas salaatuun hin ta'u sanbira dabree iddoo qulqullummaadhaa baanyoo yookaanis mana dhiqaansaatti salaatuun hin ta'u iddoolee akkanaa kana waan hin tahin iddoo hundatti salaatuun akka hayyamamu hadiisni kun nu barsiisee jee imaamu Nawawi rahimahullah. Masjidni gama biraatiin bifa isaatii yogguu moggaafamu bifti isaa bifa qaba jedhan masjidni maqaa masjida sanbira dabree waa ida'atee maqaa dabalata waan agarsiisu masjidul jaami' iddoo muslimtoota wali qabu iddoo muslimtoonni keessa wali qabaman aljaami' jechuun walgahii muslimtoonni isa keessa walgahan san dabalatee masjidul jaami'is jedhamee ni yaamamaa jedhama. Masjidnummaan kun akkuma walii galaatti jechuun maaliif jennaan muslimtoota keessa wali qabamaa wali'annahu wali qabamuun muslimtootaa sun alaamatun lilijtimaa' iddoo wali dhufeenya isaanii milikkata wali qabama walgahii isaaniiti agarsiisa isaan san ka walitti qabe iddoon keessa wali qabaman masjida waan ta'eef masjidul jaami'is jedhee osoo deemuun maqaa dabalachaatiin hin dhufee jedhan masjidni jechuu akkuma walii galaatti. Gama biraatiin masjida yogguu jennu diyaaru ijtimaa'il muslimiin ganda tokko yookaan mana tokko ka muslimtoota wali qabu torbeedhaan tahuu guyyatti tara shan tahuu diyaaru ijtimaa'il muslimiin jedhameeti yaamamaa jedhan masjidni babal'ina haasawaa bal'ina afaanii ka guyyaa keessaa osoo deemuu itti ida'amaatiin hin dhufe jechuun. Masjida yogguunif jedhan iddoo muslimtoonni keessa wali qabamee rabbii isaanii gabbaru masjidni xiqqaa tahuu guddaa tahuu kan jum'aan keessa salaatamu akkuma walii galaatti masjidul jaami' jechuudhaan beekamaa jedhan. Masjidul jaami' waan yeroo shanan saniin keessatti muslimtoota wali qabuuf muslimtoonni keessa wali qabamaniif masjidni akkanatti maqaa kana dabalachaatiin hin dhufee masjida jedhamee jedhan. Masjida yogguu jennu kana duuba itti aansuudhaan darajaan masjidni maqaa isaatiin hujii isaatiin maqaa dabalachaatiin hin dhufee masjidul jaami' jedhamee yogguunif moggaafamu waan muslimtoonni keessatti dalaguun barnoota isaan baratan wal barsiisan ibaadaa godhan waa'ee hawaasummaadhaa wajji jireenya tokkummaa nageenya keessa waan mari'ataniif jecha masjidni masjida taheetiin ilaalame insha Allah gama yeroodhaatiin yeroo waan daangeffamaa jirtuuf jecha boqonnaa booda asuma dhaabnee walitti deebinaa waan na dhageeffattaniif galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi